Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kuni qophii ijoollummaa kooti. Qophii ijoollummaa koo torbee kanaatiin magaalaa Adaamarraa ka'uudhaan amma kan argamnu magaalaa Laga Xaafotti. Egaa qophii ijoollummaa kootiin akkuma kana dura namoota ogummaa garaagaraa irratti bobba'anii hojjechaa jiran akkanumas immoo sadarkaa barnoota garaagaraa irratti argamanii keessummaa isiniif taasisnee muuxannoo isaanirraa akka isiniif qoodan taasisaa turreeti jirra jechuudha. Egaa har'as keessummaan nuti qabannee argamnu eenyu kan jedhu isaanumti kan isinii wal baran ta'u isin garuu hanga xumura qophii keenyatti eessayyuu akka hin deemne nu waliin turaa isinii jenna. Daa'immaniif muuxannoo fi muudannoo keessan qooduuf eeyyamamuu waan taataniif maqaa daa'immaniitiin guddaa galatooman isiniin jedha. Anis galatoomaa isiniin jedha. Mee daa'immanii wal dubaraa. Daa'imman akkam jirtu maqaan koo Dr. Tashaalee Geetuu Giisaan jedhama. Kan inni hojjedhu immoo daa'imman irratti daa'imman kunuunsu. Dr. Tashaaleen eessatti dhalatanii eessatti guddatanii akkanumas immoo yeroo ijoollummaa isaanii haala kamiin dabarsan laa? Akkuma egaa baay'een nama naannoo baadiyyaa keessatti dhalatee guddatu. Anis carraan koo baadiyyaa keessatti dhaladhee kan hin guddadhee. Eessatti? Naannoo Wallagga Bahaa dur jedhamu amma Hora Guduruu Wallaggaa godina Hora Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannati ganda Daamuu Geemboo amma I think gandi gara aanaatti waan geeddaramnetti fakkaata. Iddoo addaa Uummee jedhamuttiin dhaladhe. Mee egaa isin mucaa baadiyyaa teettanii jirtu yeroo ijoollummaa keessanii tapha akkamii taphachaa turtanii maatii keessanoo hojii akkamii gargaaraa turtan? Egaa akkuma ijoollee qotee bulaa kamittuu baadiyyaa keessatti gaafa ijoollummaa taatu biyyeettiin taphattaa baala kutteen taphattaa xiqqoo xiqqoo isa kana nan yaadadhaa. Ergan jajjabaadhee immoo maatiidhaaf horii eeguu jabboota eeguu isa kanarratti bobba'eera. Yeroo bal'aa ta'uudhaa baatus yeroo horii eegnu immoo bishaan cufnee yeroo keessumaa wayitii gannaa laga xiqqoo jiran cufnee bishaan daakuufaa ijoollee hiriyoota keenya wajjin taphanna ture. Geengoo jennaan taphanna ture. Burii taphanna ture. Taphoota adda addaa taphannaa ispoortii adda addaan shaakalla ture. Kan hin yaadadhu daa'imummaa kootti ispoortii gateettii namarra ol ba'anii adeeman otoon shaakaluu iddoo geenyee irraa utaallu qabna. Iddoo geenyee utaallu sanatti ani gaafa nan utaala jedhu mucaan anaan na baatee jiru luka kiyya qabee jira. Sanaan harki kiyyallee daa'imummaatti cabee miidhame jechuudha. Akkas ture jechuudha. Egaa yaadannoo ijoollummaa baay'ee qabdu. Anis egaa guyyaa har'aa ijoollummaa keessanis yaadachiiseen jira. Yeroo mana barnootaa seentanoon yaadattu? Daa'imummaa kootti maatii kiyya toon gargaaruu daa'imummaa umurii waggaa 5 mana barumsaa na fudhatanii deemanii warri keenyi. Garuu barsiisaan yeroo sana ture harka kee gurra kee irra dabarsii mataa kee irra dabarsii gurra kee isa karaa harka kee mirgaatiin isa bitaa tuqeennaan tuquun dadhabee sababa sanaa fi mana barumsaaf hin geenye jedhanii na deebisanii sana booda waggaa 2 booda waggaa 7tti mana barumsaa galee akkuma galetti egaa afaan kiyya badaa hin hiiku ture qubee sirriitti dubbachuu hin danda'uun ture sana nan rakkadhan ture. Nan yaadadha jechuudha. Kana yaadadha yeroo mana barumsaa galee. Barataa akkamii turtan? Eessatti barattanoo? Barnoota sadarkaa jalqabaa mana barumsaa Geemboo Sillaasee jedhamutti baradhee aanaa Jimmaa Gannatii keessatti argama. Yeroo sanatti hamma kutaa 6tti barataa giddu galeessan ture. Taphan baay'isaa waan ta'eedhaaf haasaas nan baay'isaa. Maatii kiyyas immoo hamma danda'u nan gargaara. Garuu kutaa 6 ergan gaheen kutaa 7ffaatti barnoota addaa nan kutee
sababni ani barnoota addaan kute barnoota keessa deebi'ee dandeettii koo fooyyeffachuu ture. Garuu abbaan kiyyaa barumsaa addaan hin kutte baay'ee na cinqaa ture yeroo sana na dhiphisaa ture. Inni na balleessuuf se'een ture garuu na tolchuuf soo barnoota kootis nan deebi'ee kutaa 7tti kutaa 8tti yeroo jalqabaadhaaf qabxii gaarii ministirii qabxiin gaafa dhufu ani almost nama 4ffaa waan akkasii ture. So anaaf seenaa addaa ture jechuudha yeroo baay'ee barataa 20 gadi nama ba'u waan hin tureefi inni sun baay'ee na dinqisiifachiise. Yeroo sana gaa naannoo Daamuu Geembootti manni barumsaa high school kutaan 9 waan hin turreedhaaf gara Green Lake naannoo jedhamu deemee achi immoo asitti banamnaan immoo as deebi'ee gara magaala Haratootti iddoo aanaa Jimmaa Gannatii jedhamtutti kutaa 9f 10 baradhee achittis qabxii gaarii galmeessee garuu akka carraa ta'e kutaa 10tti qabxiin na jalaa hafe. Qabxiin kutaa 10tti na jalaa hafnaan TTC dorgomuudhaaf Naqamtee deemee TTC kolleejii TTC magaalaa Naqamteetti argamu jechuudha. Achi deemee TTC barachuudhaaf osoon dorgomeeni eeggataa ta'e isas hin dabarre. 11ffaa nama 10 fudhatu ture ani 11ffaa irratti maqaan koo maxxanfamee soo sanumaan osoon eeguu waa'ee carraa koos waa'ee amaatii warra koos osoon hibbadhu mootummaan qabxii gadi buteetu fudhate jechuudha yeroo sana nan yaadadha ani 2.25 waan akkasiin fide kutaa 10tti qabxiin sun preparatory akka galluudhaaf carraa nuu laate mootummaani. So warri hamboo galmeessaa jiru jennaan immediately Naqamtee gara hamboo fiigeen deemanii garuu lakkaa preparatory bakka jiru hundumattuu barachuu hin danda'ama ture. Achi deemeenaan ayi maaliif baasii baastaa maatii kee bira teessee yookaan magaala maatii keetti dhiyoo jirutti Shaambuutti Naqamteetti barachuu dandeessa. Namoonni ina gorsnaan Naqamteetti deebi'een comprehensive schoolii magaala Naqamteetti baradhee egaa achitti dursa maatrikiin jala hafee waan tureedhaa fi qeerransa eegeen qaban immoo gad dhiisan isa jedhan sanaan ta'e jechuudha barumsa baana. Qabaan na dadhabe jechuudha barumsaa 24 hours sa'aatii 24 hammanaaf danda'ame hundumaa gaafa qallamni nuu fe'amus gaafa fe'amnes gaafa maallaqni jiru hin jiraannis cichee muka keessa ciisaa gangalachaa ganamaaf galgala qayyabachaa qabxii gaariin fideen yuunivarsiitii galee jechuudha. Sana booda hamma har'aatti daandii milkaa'inaarra adeemaa jira jechuudha. Yuunivarsiitii kan barattanii gosa barumsaa kamii qo'attanu? Yuunivarsiitii jalqabaa Walaayittaa Sooddoo Yuunivarsiitiitti baradhee nurratti jalqabe almost waggaa 20 dura jechuudha. Gosni barnootaa koo accounting and financeedha. Sana booda immoo maastersii kiyya Adaamaa Saayinsii and Teekinooloojii Yuunivarsiitii jedhama. Astuu jechuudha. Achitti deddeebi'een asii hojjechaa achitti baradhee achittis qabxii olaanaa fideen galmeessise. Barnoota kootti barumsa accounting and financeedha digriin koos maastersiin koos. Barnoota koo sadaffaa immoo biyya Hindiitti PhD corporate governanceedhaan xumuree riisarchoota jaa'ol international journal irratti publish godheen PhD koos xumuree so haalli barnoota koo kana fakkaata. Baay'ee gaariidha. Egaa daa'imman isinirraa waa hedduu barachaa jiru dheetana yaada. Xeeqitti qabatee itti xiyyeeffate barumsa isaatti boodarra sadarkaa guddaa irra gahuullee akka danda'u egaan isinirraa amma barachaa jiru daa'imman sana ni hubatu dhee yaada. Ergaa ani qabu daa'imman har'a ijoolleedha. Borummoo namoota biyya gaggeessanii namoota addunyaaf ifa ta'anidha daa'imman jechuudha. Yeroo baay'ee
namoonni baay'een daa'imman ifachuu danda'u, daa'imman hin beektu jechuu ni danda'u, daangessuu ni danda'u. Garuu daa'imman nama guddaa ta'uu akka dandeessan, bakka guddaa gahuu akka dandeessan, saayintistii ta'uu akka dandeessan, piroofeesara ta'uu akka dandeessan, doktara ta'uu akka dandeessan hubattanii daangeffamuun kamiyyuu jiraate, danqaan kamiyyuu jiraate, rakkinni kamiyyuu jiraate umrii daa'imummaa keessan irratti naftan waan ta'eedhaaf obsitanii, cichoomtanii gorsa abbootii keessanii yoo dhaggeeffattan, gorsa hangafoota keessanii yoo dhaggeeffattan, gorsa barsiisota keessanii karaa mana barumsaa isiniif darbu yoo dhaggeeffattan, keessumaa immoo barumsa keessan sirriitti yoo hordoftan, hojii manaa keessan sirriitti yoo hojjettan, nama cimee hojjetee namni isin kabaja, waaqni isin gargaara. Kanaaf cimaa hojjedhaan isiniin jedha, jabaadhaa hojjedhaan isiniin jedha, kanuma isiniin jedha, galatooma. Ijoollee egaa akkuma daawwachaa turtanii Dooktar Tashaale waliin turtii taasisne kanarraa waa hedduu akka barattanii abdanna. Nutis egaa qophii ijoollummaa koo torbee kanaaf jennee xumurree jirra. Torban nama biraa qabannee agaa walitti deebinutti torban gaarii.